ما يا بلاك ناليس ربي جديتي كويتين دلقي وقا سديتي وقا سقل دلقي كيساقل وقا سقل وصوبيتك قبهين بك سرقين لكن وصوت قويتك قبهين بك علم لمان أو لكن وصوت قويتك قبهين سلباجي بتو وفتنا من وفتن كاكامي 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 سيدا يوسنا عشان قليتي ويتوري الأمران وفقافت سعودي كنت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لان سعودي نكو سعودي أمنا كمبارك في أصلي نسكي سجرتو كايرو كسامبو مالي جنان جرينو نجرتين ورقا كودا كما لما أفكر أنا ما أفي كما لما أفكر أورد أفي warra bar kaayiroo tana keessa jechuudha gaafa baqattummaan kaayiroo tana keessatti eebiidha baqataa gaafa arganiidhaan akka sareetitti ilaalan sareetti gadi dhiisan mullaaciin biintan qabanii waan akkanaa kana morma harkatti mormaa waliin dhukkee irraa kaasan gaafa maal godhan gaafa sawwarroonni dhiiga tufaatiin kallee irra cabsanii bishaan itti jissanii dhagaa gubbaa mana gubbaa foogii gubbaa dhagaa itti gad darbata warri balaa amma shanqaasan keessa dabarseetiin hagammaa jiraataa jiru jiru kaayiroo bilisoomse wallahi amma kaayiroon bilisoomtee bara akka barbaanne keessa deemnaa bara sawwarroonni kaayiroo ture hin beeka kaayiroo bar kaayiroonni bilisoomsanii bar garbummaa hedduu jalaa baatee baqata kanaadaa siyyaamu laalan awwaamini kanaadaa rabbiin jaarsaaf taamii ho'i naa hiruun malamaattu beeka akkama garaa kiyyaa kana naa godhe jaarsaaf taamii ho'i argachuun mala ayittaawwaqqam bara kuma lama akka cittuun dhabde gaafa cittee taate obboleeyyannummaa santu rakkisu jira anu mabaalettiin galu deema warra xiqqoo booda anu haasaasan ummata haasaasaa atee siraloonni arsii diidaadhaati diidaadha moo asallaadha moo boqojji moo eessati kiyya kutaaf dandeette wayiiti kutaa diqqoodha mashaqqaan qabdu xaaxaan qabdu balaan qabdu keessaan natti mittiin gala لا لبون قريب ولا أجمع كاية بكيت أما جرتزون ولا نوتا يجرا إنه بينا تجرا تكن تيميناتي والله إتجال أنجل ويوسانو يو بتابتو مو لا أجمع كاية بكيت أما جرتزون ittigalee hundu laal ittiin galaa naka goofti tarkaan hin dubbanne gartee akka gartee hormaa raashiitu man sanitti bitaniiti akkaaran hin dubbanne mana inni nagalchitanii setteessan seetu fayyachuma keessa taa'ee quraanumaan qara quraana fiddaniituma daawaa sittiin godhaa quraana hin qaraa masgiida tokko faa jaartanii ittiin si salaachisa khalaas takka wayina fuutanii laalatanii sirba aadaa arsii sirriitti yoo sirriitti sirbuu beekte si galchee sirbuu beeytee geeminatti ergi geemi taphataa godhani kofalee dhugaa kofaleedha jaaniti eegalte kofti addaan si'a harcaatu takka konkaa kofti addaan harcaate kofti addaan harcaate kofale mootummaan Itoophiyaa kana barbaade dhimmaaf na barbaade kana himaarti dhatte kofale maa akkana waa taphataa godha kofale ililliin mambitiif keessa ililliin isi qabdi laa ilillii yeroo qabdi warri ilillii darbitan ilillii yeroo qabdi naa isinii margeeffadha amma taaptaap bichaa godha ilillii takkan darbina gizeen an ilillii darbaa isiniin jee darbe hasu wallo amma miti ililliin booda la amma taaptaap namni azirtan kun hundinuu taaptaap godha ja'aa أرأيت الذي ينهى أبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى
كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع زبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب سندع إيه يعني الزبانية ما شاء الله. Akkana jabaadhu insha Allah ta'ala fakkeenya guddaa yaa namaaf ta'u gaariidha. So kas insha Allah ta'ala keessafuu especially warroottan ijoolleen gara amantii Islaamaa dhuftan wanni isin ilaallu jechuudha. Quraana jabaadhaa barnoota irratti xiyyeeffadhaa insha Allah. Rabbiin ammallee sabaata jabaa Rabbi isiniif haa kennu insha Allah ta'ala. Kanaan isiniin jaa meesumeti ya ijoollee gara amantii Islaamaa dhufan kanaaf illee miidhamsa jedhamtu yoo jiraate gabanumaan carraasii kanneen jira. Hayya habibi kiyya taayimiinis deemtee jirti. Wanni hin jiru keessatti dhugaadha. Ilmi namaa ijoollee amantaatti dhuftes haa ta'u kaawwanis haa ta'u maana laa ilaaha illallah keessatti awwalli ilmuudhamii beekumsa irratti hundaa'uu qabdi. Laa ilaaha illallaan tun yoo hin beekne ta'e maanaa ishee yoo hin beekne ta'e maalummaa ishee yoo hin beekne ta'e sagaduufis haa ta'u kadhachuufis haa ta'u gabbaruus haa ta'u hin dandeenyu. Awwalli beekudha. Rabbiinis quraana jalqaba kan buuse iqraadha miire. Kanumaaf jecha iyyuu amantiin Islaamaatu wantumti isheen irratti hundooftu iyyuu beekumsadha. Beekna jireenya biyya namaa keessatti amriin ni jabaatti. Amrii hundaa Rabbiin hunduma keenya haa laaffisu. Ijoollee amantaatti dhuftes haa ta'u ijoolleen kaawwanis haa ta'u yeroo kenna waan biraati irratti gubuu irraa barnoota irratti jabaadhaa. Rabbiin hunduma keenya haa laaffisu. Awwalli barumsa irratti jabaadhaa. Ilmi namaa duniyaa tanarratti waa xiqqoo jiraanna gaafa fuula Rabbii deemnu irraa hin beeknu hanga jirru san keerii dalagachuu qabna. Namni quraana Rabbiitti dalagatee quraana Rabbii qara'ee haffaze guyyaa boruu ima milkaa'a. Nama guyyaa boruu guyyaa qiyaamaa harka margaatiin quraana Rabbii fudhatu Rabbiin nu haa godhu hunduma kennayyuu. Jabaadhaa baradhaadhaa jajjabaadhaa jiru addunyaa kana keessatti chaalenjii hedduu jira bu'aacee hedduu jira. Namni kamiyyuu kan chaalenjii hin dabarsine hin jiru. Waan isinirra beekee osoo hin taane akkuma wallaalummaa kiyyaatti isin jechuu barbaada. An xumureera yaa bayaanii kiyyaa atillee nagaatti naa bulii hedduun si kabaja yaa kabajamaa abbaa manaa kiyyaa. Galatooma carraa kana nu laachuu keessanitti illee nu dhaggeeffatu keessanitti illee warra jalaatis shukkuran. Isiniin jechuudha. Sibicha Sisterii tos jala jira. Koi bachu. Me facha sisterii yoo seente sisterii tos jala jira. Leen welcome yaa uftiiti yaa footoo ergadhu yaa bareedduuti. Ergadhu bareedduuti. Kalama kan jedhu sana mee ergaa fi yaa bareeddu yaa qashti yaa rabbi obsanaa kenna ga'a lubbu isin qoo waa amantaa kana haasa'uu dhiista ortodoksii irraa gadi buusanii qoo keessa walii waa'ee keessanii naasoftaa waa'ee amantaa keessanii. Maal jenne lubbuuti bareedduuti qashti nagaan hin dursu akkam nagaa hirtaa yaa obboleettii maasi waan nagaa nama haasofsi waan nagaa nama dubbisu haasofsa haasa'altan akkam nagaa fayyaadha jira galata waaqayyo jira nutis kunas keenya kam isin maatiin namuu fayya qabuuni galata rabbii waaqayyo si biraa jiraatu gara Ayakko amantaa feetan hordofuu maftii keessa nambaan waan fi hordofuu maftiidha. Garuu amantaa nama tokko osoo dubbachuu baatanii gaazexaa jechuudha. Namni waan feetu manuu jedha. Bareeddu. Eenyutu dubbate waan amantaa qashtiiti yakootu Yesuus dhugaan itti amanii siin jenne isaa yoo amma jechaan turre bareeddu hiyyadha. Duraan jechaa turre. Gurra na qabde moo? Hayyee Yesuus itti amanuun feeta qalamii?
Tole nana mana amanaan sin jiras yoo mas nana manamu. Akkamitti amanteertame Yesuusitti? Bakka sin jedheen jira ku kananiif si walirratti wal lollu jechuudha. Waa'ee amantaa nan gaafatiin sin gaafadhu. Amantaa Haala bareedduuti yaa inni. Gaafa dhubar garuu Yesuus